Waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa warra kana keessa jira jechuudha. Mana nurratti gubataa ture. Nafxanyaa uummata Oromoo harka mure harma mure. Isuma deebi'ee hawaasuma inni qabsaawaaf je'usa yoo deebi'ee miidhe qabsoo haqaa jechuu hin danda'amu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenyaa akkuma beekamu yeroo darbee obboleessa keenya Sheekh Abduu Shakuur wajjin haasaa bal'aa godhuun keenya ni yaadatama. Haasaan kun haasawaa yeroo eeggatuu fi marsaa lammaffaa ta'uu qaba jennee waan itti amanneef arra marsaa lammaffaatiin isa gaafa sanirraa hafe isin dhiyeessuudhaaf arras obboleessa keenya affeerree jirra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah baga nagaan asuftan jechaadha. Yeroo dabre haasaa hedduu goonee jirra. Hawaasni keenya daawwatanii jiru. Akkasuma yaadawwan garaagaraa ka'aa ture. Hawaasni keenya yeroo dabre viidiyoo sana irratti ergaawwan garaagaraa nu ergaa turanii keessaanis nu dubbisaa turanii kana sababeeffachuudhaan gaaffiiwwan yeroo sanirraa hafe jenneetti amanne isin gaafachuudhaan qophiirra jirra. Hayyamamaa taatanii dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Seelleen galatoomaa. Bara qabsoo Oromoo keessatti ijoollummaadhaan qabsootti seenuu keessan haasaa deengaddaa keessatti argannee jirra. Bara gaaf ijoollummaadhaan qabsootti seentan keessatti isin ijoollummaadhaan eegaltan yoo waa'u qabsoo keessatti seentan keessatti namoota qabsoo haqaa gaggeessan yoo waa'u falmittoota dhugaadha. Nama dhugaa saba kanaaf gandaa bahe, saba kanaaf bosona seen, saba kanaaf waa hojjete yeroo sanitti akkuma isin haasoo keessan keessatti arganetti paartiilee Oromoodhaa yeroo sanitti shanka wal dorgomanii fi kan qawweedhaan deemanis hin jiru. Waan kana akkamitti adda baafattu akkamitti qabsaawaa Oromoo ka dhugaa adda baasuu dandeessan? Bareede dhugaa nu amma akkasuma ijoollummaa kiyyarraa ka'ee qabsoo keessatti dhaladhe keessumatti hin guddadhe keessumatti of arge jechuudha. Abbootiin teenya wayitanii lafaa kaanurraa qabdee qabsoo keessa jirti. Osoomaa qabsoo keessa jiran dhalanne keessumatti illee guddannee qabsooyinee agarre. Isaanii qabsaawaa jira isaanii daggala keessa jiran daggala Oromiyaa ta'a akka gartee mootummaatti abbootiin teenya yeroo san karaa adda addaatiin daggalti Oromiyaatun guutuun ani keessattuu Harargee fi Baalee sirriitti beeka jechuudha. Harargee illee yeroo lafaa ka'u dhaladhee eegasii gara Baalee guddadhee ijoollummaa kiyyarraa qabee Daaroo Labuu godina Daaroo Labuuti Baalee Sawweena achirraa waraanaan guutamti. Nuti ijoollummaa keenyarraa qabnee Amaaraan garre jechuudha. Nafxanyaan garre. Ani guyyaa tokko arge jechuudha. Guyyaa tokko qofan arge. Guyyaa tokko isaanuu. Yeroo isin baatantu nafxanyaa as immoo bakka isin turtantu nafxanyaan hin jirre. Maaliif naannoo keenya nafxanyaan seenee hin beeku jechuudha. Dandees hin seenne. Maaliif naannoo nu olii naannoo baddaa haa seenanii malee naannoo gammoojjii waraana keenya keessa waraana Oromootu keessa bu'ee Waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa warra kana keessa jira jechuudha. Jarri cabsanii seenuu hin dandeenye daangaa isaanii daangaa addaan qaban jechuudha. Haguma fedhe yoo baddaa Baalee qabatanillee cinaa tokko gammoojjiin Baalee walumaa galatti waraana isaaniitiin guutamte. Waraana Jeneraal Hussein Bunee, Jeneraal Waaqoo guutuu, jaarraa abbaa gadaa, Galaasaa Dilboo, Leencoo Lataa achiin akkasitti kanaan guutamtee jirti. Kana keessatti lafaa kaane leenjii kana qabna jechuudha. Leenjii kana qabna. Isaan gaa'in qabsaa'oo ittisanii lola jira. Baalee guutuun lola ibidda deemaa ture. Ibidda keessatti dhalannee mana nurratti gubataa ture. Obboleeyyan keenya dhumaa ture. Osoo nu garuu gartee qabsaa'oon dhumanillee garree jirra. Kanatti lafaa kaaneef. Kanatti lafaa kaanee garre. Qabsoon haqaa yeroo sanitti uummanni Oromoo waliigalee qabsaa'ee dhaabuu fedhee haa himatu yeroo sanitti. Gantummaan hin jiru. Kaayoo biraallee hin qaban. Feeni qabsaa'ota Oromoo yeroo sanitti wayitinu lafaa kaanu fedha bilisummaa uummata Oromoo malee feeni biraallee keessa hin jiru. Feeni marcumaa keessa hin jiru. Akkamitti uummata Oromoo kana bilisoomsina? Daabdii yeroo san itti lafaa kaane Jeneraal Hussein Bunee Waaqoo guutuuti tokkummaa warra gartee wanni kana jechuudha. Jeneraal Hussein Bunee fa'a. Gama kaanillee ABO'dha. Gara Harargee kana Daaroo Labuu keessatti karaa Leencoo Lataa Galaasaa Dilboo jaarraa abbaa gadaa warra kana. Feenummaa waliigalatti isaan qaban diina cabsanii nafxanyaa uummata Oromoo harka mure harma mure uummata Oromoo gabroonfate kana ofirraa kaafnaa malee
feeni biraa keessa hin jiru jechuudha. Feeni biraa keessa hin jiru. Kanaaf ammoo qophaawaa ta'anii ka karaa hin qabne asirraa haga Mogadishoo deemanii qawwee ji'a bultii 30 karaa deeman jechuudha. Karaa deemanii qawwee makiinaan hin jiru yeroo sanitti kormaa gaalaatiin fidatan. Kormaa gaalaatti fida. Dhokannootaan fidan. Fakkeenya waraanni dargii asirraa qabee dakaa jira itti lafaa kaan. Haile Sillaasee hin dhaqqabne. Haile Sillaasee ijoollummaa keessatti malee hin dhaqqabne jechuudha. Karaa kana cabsanii halkan guyyaa deemanii dheebotanii ka dheebuun du'e jira. Ka beelaan du'e jira. Waraana qabsaawotaa keessa. Yeroo oo'u jiru, yeroo rakkoon jiru keessatti kanallee garri. Kanallee dhaqqabne jechuudha. Akkasuma ta'anii harkan kennin, ofiin kennin, ka qabsoon ganin bara dheeraa qabsaawaa turan. Achirraa osoo qabsaawan bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti qabsoon sun Baalee keessaa cabxee humni gartee nafxanyaa irra aanee biyyi jalaa garagalee biyya garagalfatee eega biyya jalaa harka kennate qabsoonni namaa cimsuu danda'u biyya. Qabsoo namni utubuu danda'u biyya. Biyyi gaa dadhabee wayita dadhabee irratti warri qabsoo kana utubu jalaa garagale. Hin dadhabe biyya harka kennate. Biyya harka kennannaan qabsaawotaan daggala jechuun daggalti daggalaa miti. Daggala danqaraatii miti. Daggala gaaraa qofaa miti. Daggalti hawaasa uummata Oromooti. Ka daggala godhe hawaasa uummata Oromooti. Hawaasa uummata Oromoo daggala ta'e. Muka Oromootu daggala ta'e. Gaara Oromiyaatu daggala ta'e. Laga Oromiyaatu daggala ta'e. Kun wayita walitti dabnu daggalama jedhanii waraanni cimee bakka itti dhokatu bakka itti cinaa galu argatee achirraa ka'ee deemee lola jechuudha. Sawween amma yeroo lafaa kaanutti dirree waraana Oromooti jechuudha. Dirree waraana Oromiyaa akka beekamutti Baalee keessatti tokkoffaan Sawweena Dallo bakka lamii kana beekame jechuudha. Achiin Jeneraal Hussein Buneetu jira. Baalee keessa. Kun Waaqoo achii hidhachiisa Jeneraal Waaqoo guutuu. Kaan Hussein Buneetu asii hidhachiisa. Warreen akka isaanii jalatti dhufan kan sadarkaa gurguddoo qaban baay'ee jira. Kan amma abalu jechuu hin dandeenye jechuudha. Maqaaf isaan dhahe malee. Akkasuma Harargee yoo seenan qabsoon Oromoo keessattuu ABO'n yeroo sanitti Daaroo Labuu jirti. Daaroo Labuu keessatti argaman baay'inaan. Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a. Galaasaa Dilboo Leencoo Lataa warri kunilleen achi dhufanii eessa utubaman Harargee keessatti. Haa maqaa himatanii malee akkuma ilma abbaan tokko wayita dhalatu abalu Ahmad Usmaan Muhammad jedhee itti baafatan jechuu kun wayita sanitti. Sanuma malee kaayoo qabsoo irratti tokko jechuudha. Ufii walitti hin qabsaawanii diina ufii irratti xiyyeeffatan. Diina uummata Oromoo qofarratti xiyyeeffatan. Kana keessatti lafaa kaane duuba. Kana keessa lafaa kaane jechuudha. Qabsoo haqaatiif kan akkamitti adda baasuu dandeessanii yeroo sanitti? Qabsoon haqaa ni beekamti. Qabsoon haqaa uummanni Oromoo dhaabdi Oromoo yeroo dhaaba 5 jedhan gaafa saniyyuu miti gaafa lafaa kaanuu miti eeganuhu asirraa biyya Soomalee deemnee hidhannee biyyatti deebine. Ka dargiin cabu sanuyyuu dhaaba 5 biran dabarre Oromoon. Wayituma dhaaba 5 sanullee qabsoo haqaarra jira uummanni Oromoo. Dhaaba 5 haa himatu malee kaayoo biraan qaban. Haa maqaa dhaabaa adda addaan himatanii malee kaayoon isaanii bilisummaa dhaquudha malee qaamni addatti achi keessatti Oromoo irratti dalagu hin jiru jechuudha. Yeroo sanitti hedduu galatoomaa hin jiru jechuudha. Baay'ee galatoomaa naagalee jira. Namoota qabsoo gufachiisan yookaan ammoo laamchisan akkamitti adda baasuu dandeenya gaafas haa ta'u yeroo biraa namoota qabsoo gufachiisa fakkeenya amma anaafis wajjin qabsoodhaaf baana anammoo sittiin bitamee sin keessa jira jechuudha. Birrii nama bita akkuma haasawaa duraa irratti jettan maallaqni nama bita waan ta'eef isinti uummatatti bitamuu danda'a. Isinti bitamuu danda'a. Nama kana akkamitti adda baasuu danda'a qabsaawaan? In ulfaata. Addunyaa wanni ammaan amma uummata rakkisaa jiruyyuu isa sana addaan baasuutu rakkoo ta'e. Karuu in beekama. Hawaasni tokko hawaasni uummanni kun qabsaa'uuf qabsoo haqaa ni beeka. Yoo xiyyeeffate jechuudha. Keessattuu wanni rakkoo ta'e
dargaggeessi waan xiyyeeffatu. Ani tolchee waan Oromoo haasa'uu danda'a. Waan Oromoo haasa'uu miti. Waan gaarii Oromoo dalaguutu barbaachisa. Qabsoo san keessatti fakkeenyaaf dhaaba kam ka'e keessatti uummanni Oromoo yoo fedhe daggalaa haa qabsaa'uuti. Yoo kare mootummaa keessatti haa qabsaa'uuti. Qabsoo. Kanuma kanaami qabsoodha. Uummanni Oromoo miidhamaa jira qabsoo san keessatti. Uummata Oromoo miidhaa jiranii. Yoo osoo hin qabsaa'a Oromoof jedhu uummanni hawaasni keessatti miidhame. Isuma deebi'ee hawaasuma inni qabsaawaaf jedhusa yoo deebi'ee miidhe qabsoo haqaa jechuu hin danda'amu. Maaliif? Hawaasni yeroo hundaayyuu uummanni mara ka'ee hin qabsaa'u. Nama biyya takka keessaa nama haga qabsaa'u jira. Dargaggeessa ka'ee qabsaa'a. Humna dargaggeessa ka'ee qabsaa'a. Humna san hoogganaa qaba. Hoogganaan abbaa qabsoo sanii sun waan qabsoo san balleessu. Ajjeesuu saba isaa yoo fedhe haa dogoggoruu iyyuu ajjeesuu diinagdee miidhuu irraa of eeguu qaba. Amma akka fakkeenyaatti yoo fudhanne akkasuma lammaffaa mootummaa keessa jira fakkeenyaaf mootummaaf hojjetaa jira. Deebi'ee bitama namni bitamuu danda'a. Mootummaa hojjetee osoo marcumarra taa'u karaa lama tokko kallattiidhaan bitamuu namni bakka itti doggoru. Doggorri qabsoo keessaa namni tokko osoma akkasiin jettan san osoma dhaabata keessi bitama jechaadha. Sun diina. Lammaffaa ammoo tokko bolola marcumaa jedhama. Bolola marcumaan marcuma ofii irra taa'u kanan argu obboleessaa arga. Kan irra taa'u kanan argu innuu marcumarra taa'aa jira biyya bulchaa jechaa jira. Karuu kana ofii kana dhiisee osoo hin gahin osoo hin bilchaatin faa bakka marcuma isaa obboleessaa kana diiguudhaaf yaala. Kun maal jedhama ree? Kuni bolola marcumaa jedhama. Bolola marcumaati kun. Nama osoo hojjetu marcuma ofiitti amanuu dadhabee marcuma obboleessaa kanaaf hawwu bololaa jedhama namni akkasii sun. Sunillee badaadha. Maaliif biyya diiga? Biyya diiga. Qabuu qaba. Namni biyya harkaa bulchu qabuu qaba. Yoo daggala taate illee qabsoo daggalaa keessatti yeroo uummanni Oromoo godhu eenyu Jeneraal Hussein fakkii bunee wayita sanitti akka waraanni isaa waan miine dirqama eenyu godhu isa godhu. Hawaasa isaa akka miine yoo beelaan jiraate hawaasni isaa sun akka beela'ee waliin jiraatu. Yoo jiruu gaarii keessa jiraate jiruu gaarii san keessa jiraachuu hoogganaa waraanaa santu eeguu qaba. Daggala keessatti illee. Hoogganaa waraanaa sun waraanni waraana. Waraanni hojiin isaa cabsuu diiguu sigalaame ajaji isaa san galmaan gayu biyya miidhuu danda'a. Ajajni faallaa kennamnaan namni miidhamaa jecha. Faallaa kennamnaan biyya miidhama. Harkatti miidhama. Hawaasa miidhama. Hawaasuma inni deemaaf jiru santu harkatti miidhama. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko yeroo sooshaal miidiyaa kanarratti argan bosona keessa taa'ee warri qabsaa'u. Warri qawweedhaan lolu. Yeroo piroojeektii gubatan argita. Yeroo konkolaatuun gubatu argita. Yeroo konkolaattuu hawaasa keessaa buusanii konkolaattuu hawaasaa gubanii hawaasni dukaan itti galuu argita jechaadha. Kan akkamitti ilaaltu ija qabsootiin maalitti ilaalama? Kun sirrii miti. Oromoof qabsaa'ee Oromiyaaf qabsaa'ee naannoo Oromiyaa keessatti mana barumsaa gubuun ambulaansii gubuun si galaa miti. Karaa cufuun kun furmaata bilisummaa hin qabu. Maarree Oromiyaa keessa jira iyyuu bara. Nuti wayita kalee abbootiin ta'e qabsoon san bara. Oromiyaa mi diinaan lolaa jirra bara. Oromiyaa miti. Naftanyaa nu lolaa jira. Abbootiin ta'e naftanyaa lolaa jirti. Yeroo masanittuu iyyuu isaantu guba malee diinuma santu deebi'ee kenna guba malee hin gubu qabsaawaan mana namaan gubu dhoorgaadha. Qabsaawaan maarree qabsaawaan mana yoo gube bakka dhaba. Dirree dhaba. Dirree qabsoo dhaba. Dirree qabsootu itti dhiphata. Dirreen qabsoo hin diqqaatti. Kanaaf waan hawaasa ilaalu qabsaawaan hin tuqu hin seenu jechuudha. Hedduu galatoomaa kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Gaara Qaama Miidiyaadha. Akkasuma obboleessa keenya Sheetu Shakuur wajjin sagantaa qophii lammaffaa waan wartee qophii keessummaa lammaffaarra jirra. Bara ammaa yookaan
bara mootummaa jijjiiramaa kana keessatti maal argitu yookaan maal xiinxaltu isin amma nama jijjiirama hedduu keessa dhufe mootummaa kana akkamitti ilaaltu? Mootummaa jijjiiramaa kana ija kamiin ilaaltu? Maal isinitti fakkaata? Maal irraa hubattu? Kana wanni nu hubadhu mootummaa jijjiiramaa kana mootummaan jijjiiramaa kun ufiin hin dhufu. Qabsoo fide. Qabsoo uummata Oromootu fide. Qabsoo hawaasni Oromoo qeerroo fi qarreen socho'anii yeroo dhaabni Oromoo tokkos hin jirre Oromiyaa keessa socho'aa hin jirre ka agartee dhaabdi Oromoo hundi cal'ifte hawaasni ka'ee biyya keessaa fi biyya alaatii miidiyaa walitti hidhamanii ta'an akka gaariitti qabsaawan waliigalteen qabsaawan cabsanii jijjiiramni kun dhufe diinni cab'ee dirree kalee diinaan himan san dirree Oromoo taatee irraa buqqa'ee takalee teenna jedhan sun ta isaanii ta'uu hanqattee dirree Oromoo taatee Finfinne Oromoon bultee Oromoon bulchaa jirti. Oromoon bultee Oromiyaan bulchaa jirti. Kana gaa jijjiirama kana ka abbaa tokkootii jijjiiramni kun ka dhaaba tokkollee miti. Dhaabni tokkollee itti himachuu hin danda'u. Maaliif yeroo sanitti dhaabdi loltee jijjiirama kana fide tokkollee hin jiru. Hawaasa Oromootuun qabsaa'ee dhiigee lafarra shorrooksanii ajjeesanii mataa bashaqsanii harka cabsanii jijjiirama kana fide. Taankii dura dhaabatee qawwee dura dhaabatee jijjiirama kana fide. Qabsoo jijjiiramaan dhufte tun qabsoo hawaasa uummata Oromooti. Qabsoo dhaabaatii miti. Dhaabdi kamillee itti himachuu hin dandeettu. Itti falmachuu hin dandeettu. Wanni duuba uummanni Oromoo beeku jijjiirama kana isa fide ka isaati. Jijjiirama ofii fide kiyyaa miti jedhee yoo abbaa biraatiin barbaadu uummanni Oromoo dogoggore. Dogoggora guddaa dogoggore. Dogoggora seenaa keessatti illee irra hamaati. Maaliif ani muuxannoo tokko kan amma qabu dhaaba fakkeenyaaf OBDO bara 1991 yeroo chaartarraa as baane ka dhaabdi teenna hundi cabxee Tigireen makiinaatti dirreetti nurraa guurattee waraana keenya diigdee addaan facaane OBDOtu hafe. Ani yeroo san agaafratti hidhame ceephoo fi ceephama jedhan Abdishakuur naan jedhan Taaddalee Fufaa jedhanii nu Dibaabaa jedhanii leenjisoonni warra gartee OBDO warratti wayyaanee waliin hojjettu mee dhaaba keenya kana akkamitti ilaaltaa naan jedhan. Ani dhaaba keessan kana jedheen osoo danda'e jedheen akka kiniin itti isin liqimsa jedheen warri amma sawwee natti raguu danda'an. Manni hawaasni warra waliin jirru ka gaafa san waliin jiru ka ammallee jiru natti raguu danda'a jechuudha. Namoota kumaa ol akkatti baasanii ganama tokko ceephoof ceephama jedhanii tokko tokkoon namni maraa ka'ee jibbaa dhaabata irratti qabu himu. Ani osoo danda'e akka kiniin itti isin liqimsaa jedheen jibbaa keessanirraa OBDO baanaa bara Tigiree dhiisiyyuu wayyaanee natti dhiisifirraa. Akkini isin liqimsa lammata jedheen osoo danda'e qabaadhee heelikoopteriin akkatti isin rashaashan akka tokkichi keessanillee hin hafne. Irra deebi'ee duuba seenaa wayita sanii amma hordofu OBDOon gaafa san akkasan jedheen Tigiree kophee taatee wayyaanee kophee taatee keessumatti turtee ijoolleen teenna ilmaan keenna waa barattee namoonni akka abbaa duulaa sun kan wayita san waa meeqa dhaabdi Oromoo irratti dabarsaa turte. Seenaa guddaa dalage jedhee ilaala amma duubaan amma. Yeroo sanitti ammoo dhaaba sanii fi warra isaanii hojjetan waan irra jibbuun qabu. Isinitti mul'anne wanta kun. Natti mul'anne. Amma ammoo wayita xiinxalee ilaale. Fakkeenyaaf Hasan Alii waan hojjete qaba Oromoof. Yeroo tokkoffaaf Hasan Alii mootummaa qabate irratti waraana addaa ijaare. Humna addaa Oromiyaa jedhanii ijaare. Waraanni sun OBDO irraa adda. Yaanni isaan qaban yaada Oromooti. Wayituma san harkaa diigan. Wayiti tubatan. Hasan Alii achirraa kaasan. Junayd dhufe. Junayd illee soba turee wayita wanni jedhee wayita inni Oromoof hojjechuu waan biraa dadhabee yuunivarsiitii adda addaa karoora kaayee dirree sheessotanitti bishaan baasee waan kana hojjete kararraa qaban. Abbaa Duulaa Gammadaatu dhufe. Abbaan Duulaa Gammadaa waan karoora Junayd kaayisan galmaan ga'e hunda isaatu iyyuu. Isa san yeroo sanitti
waan jechaa inni turan soo miidiyaa yeroo sanii amma seenaadhaaf irra deebisanii ilaalle waan waytisan abbaa duulaatiin jedhamuu fi wanni abbaan duulaa hojjate garaagara. Waa baay'ee hojjate. Mana yaalaa Oromiyaa keessa har'a jiru manneen gurguddoo mana yaalaa abbaa duulaattu ijaare. Yuunivarsiitii Karooree Junaayidii Saaddoo kaa'e abbaa duulaattu ijaare. Yeroo tokko akka seenaa Haaji Kamaal Hussein Bunee waliin abbaa duulaa bira dhufne Finfinneetti. Nuti maal gaafanna? Mana jireenyaa Finfinnee keessatti Finfinneef qabsaa'aa turre ilma Hussein Buneeti. Hussein Bunee wayita karaa dadhabee jira. Nuu kennaa jenneen hin gaafadha. Haaji Kamaalii waan jedheen barattee jedheen hin baranne karuu shufeerummaa qaba jedheen. Ilmaan kee baratan jiraa jedheen. Ijoollee Haaji Kamaalii yeroo sanitti asin jirtu jalaa jirti. Itti deebi'ee jedhee mana amma isin nu gaafatan kana abbaan duulaallee nama amma jiru. Haaji Kamaal qofatu hin jirre malee. Nuti magaala mateenna tana ta Finfinnee tanarratti je kireeffanneet biiroo takka bichaa qabu isanitti bitanneet waajjira barnoota Oromiyaa jennee irratti ijaaraa jirraa jedhe seenaaf amma duuba waan kana yaadadha jechuudha. Seenaa kana yaadachaa jira jechuudha. Mana yaalaa kireeffanneet mana yaala Oromiyaa jennee itti barreeffataa jirraa jedhe. Binneet mana barumsa Oromiyaa jennaa waajjira Oromiyaa jechaa barnoota Oromiyaa jechaa jirraa jedhe. Homaahuu hin jirra malee keessaan qabnuu jedhe. Jecha isaa sanii galma abbaa gadaa ka amma Finfinnee keessatti ijaarame kana abbaa duulaa eegasii lafa sana akka nu dhageenyetti seenatti bitaniit Oromiyaan biteet baay'ee Oromiyaatiin bitaniit irratti ijaaran. Nama wayita sanitti uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa arrabsaa ture. Ijoolleen gaafa san isaan kophee tahanii wayyaaneef kophee tahanii waliin hojjetanii baratan biyya tana guutuu isaantu bulchaa jira. Bahaadhii Oromiyaa isaantu bulchaa jira. Nagaya Oromiyaa gizii ammaa kana ijoollee wayita saniittu kabachiisaa jira. Daangaa Oromiyaa ijoollee wayita saniittu kabachiisaa jira. Kuni irra deebinee seenaa dabree yoo laallu waan tokko jarjaruun hin barbaachisu. Uummanni Oromoo hin jarjara. Jarjaruun hin barbaachisu. Nama tokko kamaati ufiifuu qabsaawaan jirre ka qabsaawaa jiru jira jechuudha. Ana bicha qabsaawaa hin jeen jechuun hin barbaachisu. Anu bicha Oromoof qabsaawaa namni kun akka akkatti qabsaawa. Oromoon durumallee wayituma gaafa Hussein Bunee Jeneraal Waaqoo guutuullee warri wayita san dargii waliin hojjetulleen osoo dargii waliin hojjetan jarallee gargaaraa jiran. Karaa akeekaa fi jiran. Karaa akeekuna dawaa ergaa fi turan. Jeneraal fakkeenyaaf Hasan Juuree yeroo qabame kaginniiritti hidhame osoo qabsaawwan Oromoo warri biyya bulchu yeroo sanitti Qaasim eenyu jedhaniin Goddi Qaasim jedhaniin Baalee guutuu isa bulchaa. Yeroo nafxanyaan ajjeessaa itti murteessan namni lafa jalaan Hasan ajjeesuu hedanii baasaa jedhee Goddi Qaasim jechuun rabbi isaa haraam amma waan jiruun se'uuti. Isa baase. Qabsaawwanni Oromoo yoos mallee akkasi qabsaawaa turan. Wanni duuba waan kana kaaseef seenaa obbidiyoollee wanni kaaseefi waan ofii hubadheef muuxannoo irraa ani waggaa 30 fakkeenyaaf yaadni keessaa san waa lama ture. Mirga argadhee akka abbootii keessaa kanatti qabsaawaan turre karuu akka waan hidhaa manaa jiruuti jechuudha. Feeni kiyya takka anaan guutamne jechuudha. Feeni kiyya takkaatiin saba keetii loltee duutee lubbuu dhabuu saba keetii qabsooytee dheebottee beeloytee ittisa godhuu caarraa abbootiin keenya argatte sun wayisanitti arganne wayisanitti. Harki caalaan hidhaa keessa jira jechuudha. Bara mootummaa ammaa kana yookaan bara mootummaa jijjiiramaa kama jijjiirama keessa jiru kana maaltu gufuu tahaa jettanii yaaddu? Fakkeenyaaf jijjiirama amma jiru kana maaltu gufuu itti tahaa jettanii yaaddu? Kana amma yoo Oromoon gufuu walitti taate malee uummata Oromoo dhiisii Itoophiyaa mattuu yoo gufuu ta'an jirtu isee ammatti. Maaliif yoo jenne muuxannoo OBDO sin jedhee fudhadhu. Oromootu eeganaa gabrummaatti deebi'ee jechuuf inuu maltu Oromoo baratee as gahe
كورانا قبتي أسجاي كتيارة قبو كتانكي قبو كبانكي قبو إيجانا قام نمان توك بكهان رقد ديبسون إنو يادمو يو يادمو وان دوبا دبرا دبتي جيرا مكانا itti amanu of Oromoon jijjiirama kana naffidee itti amanu Abiyyi dhiisi muummee ministeeraa dhiisi Shimallis Abdiisaa dhiisi jijjiiramu kana ana fide bakka ummanni Oromoo xiqqaa fi guddaan kanatti dura amanu muummee ministeeraa nama tokko Shimallis Abdiisaa nama tokko kana wanni ir'uun jirtu uummata Oromoo irraa jijjiirama kana kiyyaa ana fidee dagati Inda gata jechuudha. Wanni gufuutti ta'uu danda'a. Ciminni isaanii yoo awwarte kutannoon isaanii ciminni sadarkaa amma Oromoon jirtu akkuma jirutti ta'ee gufuu wanni itti ta'uu danda'u jira. Maaltu gufuutti ta'uu danda'a? Wanni gufuu ta'uu itti danda'u yoo Oromoon qofti waliin galin. Uummanni Oromoo yoo walii gale wanni gufuu jijjiirama kanatti fida tokko illee hin jiru. Arra dhiisee waliin illee hin jiru jechuudha. Dhibbarraa dhibbatti amanna jechuudha. Yoo uummanni Oromoo walii gale biyya keessa biyya alaa wanni gufuu itti takka illee hin jiru. Gufuu mootummaa keessatti dhufteef yoo qabsoo keessatti gufuu dhufteef tooftaa kamiin ofirraa deebisaa dhaabdi tokko yoo biyyi takka jijjiirama dhufee namni hundi hin jaallatu namni jaalladhe jiraachuu danda'a gaafa namni kun rakkoo kaasu rakkoo inni kaase kana qaamni jijjiiramaa sun akkamitti ofirraa ittisuu danda'a? Akka ittisuu danda'u ka isaan lolu lolee cabsee qaama tokko fakkeenyaaf mootummaa jijjiiramaa jenna mootummaa Oromoo jenna kenna jenna akkanuma kanaa mire jijjiirama warri gartee har'a baartiin badhaadhinnaa ka biyya bulchu biyya isaa harkaa qaba deebii isa kennuu qabu hawaasa kanarraa deebii kennuu qaba baartii biyyarraa bakka bu'e kanatu qabsoo karaa maleetiin dhuftu warra isaaniin mormu warra waggaa 150 nu gabroomsee har'a ammoo si jalatti hin bulu jiru Itoophiyaan kalee Itoophiyaa taate har'a Itoophiyaa maa diddi kalee Itoophiyaadha fayyee ittiin daadatan har'a yeroo uummanni Oromoo qabatetti jijjiirama dhufetti Itoophiyaa maa didan kun fudhataman qabu kun yoomillee kanaaf mootummaan kun bakka kennuu hin qabu Itoophiyaa daangaan Itoophiyaa taate kalees ammallee Itoophiyaa ta'uu qabdi hawaasni sabaa fi sablammoonni kalee Itoophiyaan himu Itoophiyaa ta'uu qaba mirga walqixxummaa argachuu qaba wanni isirraa qabu mirga walqixxummaa argachuu qaba ka baratu baratee ka yaalamu yaala argatee karaa dhabe karaa argatee walqixxummaa akkasii uummanni Itoophiyaa argachuu qaba kanaan alatti ani kalee Itoophiyaa har'a ammoo Oromoo dhufetti hin barbaadu Itoophiyaan barbaadu inni citaallee hin danda'amu cituullee hin danda'u. Imala fuulduraatiif imala gartee fuuldura keenyaa jireenya hawaasa keenyaa akkasuma qabsoo keenyatti fufsiisuudhaaf nageenya waaraa lafa qabsiisuudhaaf misooma lafa qabsiisuudhaaf dhuguma mootummaa dhugaa uummataa dhaabanii misooma kana irratti akka inni jabaatee hojjetu gochuudhaaf mootummaas tahee miti mootummaan hawaasni keenya maaltu irraa eegama? Wanni irraa eegamu mootummaan keenya wayita jijjiirama muummee ministeeraa waan jalqabee qaba. Maal jalqabe? Jalqabu wayita lafa kuftuu dubartiitii mana jaaruu jalqabe. Tokko kun waan biyya jaaraati. Nama laafaa gargaaruu jalqabe. Kun waan biyya jaaraati. Dubartii manni irratti kufe. Tabbaan qabni. Tabbaan qabsaa'aa. Tabbaan waraanatti du'e. Isii kunuunsuu jalqabe. Baartiin kun isa qofa eeguu miti. Akkuma san maatiin kukkufaan abbaan irraa qabsoo keessatti du'e ganda hunda keessa jira. Dubartiin kuftuun ganda hunda keessa jirti. Fakkii inni kalee dalage san muummee ministeera dalage sun bulchaan godinaa, bulchaan aanaa, bulchaan gandaa irratti hojjetuu qaba. Nama santu uummataaf hojjete. Haroo takka uummataaf qotuu hin dirqama. Namni ganda tokkorra yoo taa'e ganda irra taa'e san taa'uu qofaa miti.
maal ummata kanaa buusaa haroo takka yoo qabeef waan danda'u wanni takka waan baajataan dalagamaati wanni takka ammoo waan harkaan dalagamaati waan baajataan dalagamu sayyoo baajatti dhaabe waan humna namaatiin dalagamaa fakkeenya tahuu danda'a ganda sirratti dalaguun dirqama ta'a. Kun yoo hojjetame mootummaan jijjiiramaa kenna kun filatamaa ta'a ummanni hin jijjiirama. Hedduu galatooma. Dhumarratti sagantaan keenya gabaabina isaatiitiin wal qabatee sagantaa sa'aatiin nu jalaa dhumatee waan jiruuf dhaamsa hawaasa keenyaa dhaamuu qabda yoo jiraattan kallattii fayyadamuun dandeessu. Ani dhaamsi an hawaasa uummata Oromootiif dhaabu warra kaabaa kibbaa warra bahaa uummata Oromoo bilisummaa kalee barbaaddan san argattanii jirtan ummanni Oromoo bilisoome wanni isinirraa barbaachisu tokkummaadha. Tokkummaa keessan cimsadhaa. Ilma abbaa gadaatu isin bulchaa jira. Ilma abbaa gadaatiin bulaa jirtan. Oromoo isin bulchaa jira. Waraana keetu daangaa eegaa jira. Ciiftee raftee nagaa rafaa jirta. Nagaa keessan eeggadhaa, tokkummaa keessan eeggadhaa jedha. Hedduu galatoomaa isin jenna kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan gaara qaama miidiyaadhaa sagantaan keenya kanarraa kanuma fakkaataa hanga xumuraatti wajjin turuu keessaniif isinis yeroo keessan aarsaa gootanii yaada nuu kennuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffadha. Isinillee galatoomaa isinin jedha galatoomaa miidiyaa gaara qaawaa kabaja guddaa isiniif kabaja jaalala guddaa isinii qaba.